guys, jadi betul kali berkejutan kalau sindiran jatuh sinjata mata kasih kan jatuh kafiya bukan kafiya wata kasih tergisi saat itu cura wajibnya Eropina yona nabu wari online bite guru ni wanja dubi wanni mogaba bayani de arbu wan ma adda jechuudha wan walitti dhufne wali sheekana bite akkamitti akkasitti mul'atu barbaadaatu qopheessa waan jedhamu sheekana bite sufaadha jechuudha walitti okay inni kun fadhiidha waan ta'eefu inni kun fadhiidha waan ta'eef ishee sirra jechuudha fadhii qabdi waan ta'eef ani isa margaa waan akkasii qabu sanaan hin jaalanne fedhu kanaafi jechuudha kabiraammoo sakabootii kana bite okay sakabootii kana bitee dhufe awwaara qaba baay'ee awwaara qaba jechuudha shinii 10 baataa naan jedhani kasukaaraa wajjini shinii 12 baataa jedhan jechuudha shinii wajjinumaan ilaalla inni biraa biyya keenyatti xiqqoo gatiin baay'ee wanni wuddii ta'e tokko maalinni siita ani beeku kaanee zayitii malee ittoo hojjetan taatee wanni isaanaaf hin galu maankadhaanis yoo bicaan hedduu waan waddaduuf qaagaa uffata wayii barbaadetu qulqulleesse shinii irra godhee isinitti agarsiisaa isiniin jedha booda ni qaba Chicago, yoon akkasitti ilaalu gatiidhuma guddaa wayii natti fakkaata. Gatiidhuma baay'ee guddaa wayii jechuudha. Amma kun gatii hedduu xiqqashoodha. Namni tokko onlaayinii irra yoo ilaaltan 2,000 bitamu maalidha eenyudha jedhu xiqqoo namni kaameraa naaf qabu hin jiru malee silaachi keessattuu isinitti argisiisaan ture jechuudha. Garuu gara fuulduraatti argannee irra akka namaa wajjin hojjennu ammaaf immoo namni sun na bira hin jiru waan ta'eef ijoolleen keenya harka meeqa gatii isaatii olitti qixxeetti dabalatanii gatii himatu. Rabbi baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Hedduu keessatti warroonni meeshaa bitanii onlaayinii gurguran kun amma akka ta'e hin beeku. Nama saalfachiisa gatiin isaanii manii fi gatiin xiqqoo jiru. Rabbi zeenan bahu 2,000 bitaa hidheen manaa fayyadu. Birrii 2,000 sakabootii kana bitaadha jedhee sana bahee sufuraa hin yaadne bakka rakabootumaan bitee dhufa jedhee sana manaa bahee jechuudha. Shinii duraanan qaba. Walirra dabaree waan hin jiru.
akkanatti ja'a qofa fuudha jechuudha. Dabbara baay'ee wajjin lamu hin dabbara. Maayet maaman maal jedhamanii sinitti argisiisu barbaade kanaani. እንደዚህ shiniitii xiqqoo gurguddaadha itti fakkaata. Okay, ta'us kun 12 fuudhee jira. Okay. እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጥቁር ስራን ማልቀባ ዳቢ ቀባ አዲ ቁልቁሉ ታቦን ስለደርጋቱና እንደዚህ ይሆናል አይደል? ሜጋቲሳ namni kowanti irra gootan osoo naaniin jechuudha. Yaa Rabbii hedduu takkan gammade Rabbi yeroo hedduu na yaada jechuudha. Bituudhaaf yeroo hedduu na yaada garuu naaf hin guutu ture. Galata Rabbii milkaa'ee jira har'a. Akkasii jedha. Meegatiisaa meeqa jettu oduun ani isinitti hime. Gatii warroonni bitanii gurguratan bitanii namaaf manatti geessan himanii fi abadan walitti hin dhufu jechuudha. Dhugaa Rabbii abadan walitti hin dhufu. Okay. Isti qoosima agarsiisame. Taasaayaachuu isti rifeensa duwwaa uumamaan jiruuf. Kun akkasitti ilaala argitani xiqqashuu isinitti hin fakkaatin hedduu guddaadha baay'ee guddaadha jechuudha. Okay, akkasitti shiniin kiyyas immoo hedduu gurguddaadha. Sifuraanis akkas fakkaata. Okay, isa margaa sana hin jibbeen bakka maaliif jennaan yeroo isaa irra darbee jira waan ta'eef wanni hunduu yeroo wajjin deema. Yeroon isa sanii suni irra darbee jira jechuudha. Inni sifira akkas akka waan margaa irratti fakkeessanii dhaanii suni zabanuu alfoobbata. Zaban wala maal jedhama? Zaban ይባላል ይመስለኛል. Barri isaa darbee jira jechuudha. Amma akkasitti ta'a. Okay. Akkasitti maalinni inni kuni fudhiidha yoo argitani as keessirree fudhiidha. Imma isaa salaal ማለት ነው wal fakkaata.
bakka takkatti 1,000 fi 100 qofaa nan bite. Okay. Rakabootii 700 nan bite. Ishee kan ammoo 400 nan bite. Walii galatti 1,000 fi 100 jechuudha gatiin isaa. Fayyaa nagaan dhabinaadha. Okay. Baay'isiniin jedhamu mata qashtii kiyyaa.